so amma kana fa'aatu gartee sagalee ummataa osoon ummanni ukkaamsamu osoon ummanni dhumu osoon ummanni kana ta'u sigale mootummaa Oromoo siin jaaje mootummaa arra hedduu waay mootummaa Oromoo maali miti kuni diina Oromooti sigale diina Oromooti jechu Oromooti ya dammaqi hayyoota khee dhageeffadhu shayxaana kanatti umura guriyee shayxaana kanatti umura guriyee ani wanniin isiniin jiru waan nageenyin buuneen mindaa dabaltaa miti waan feete godhe bu'aa maal qaba dhukkubsata akka faallee leellisaa kana faa kaabinee godhatte namicha mataa baaldii sanfaa kaayyoota xiqqeessu kaayyoota arrabsu if jala keeyse harroota if jala guurte hayyoota if jala yaafte wanni ati fiduu dandeessu jirtu jechuudha mindaan maaliif dabalame mindaan piippiin jaalattee dabalteen jirtu muddamtee dabalte kunuu hujirran oolle jechuudha ummanni gartee maskaram kanatti takkaa fuulbana kanatti if qopheessaa jira shayxaana kanatti umura gochuuf karaa wabootiin haa ta'u karaa fannootiin haa ta'u karaa TPLFiin haa ta'u tokkummaan ijaaramaa jirti sigale namni if qopheessaa jira qeeroon qophaawaa jirti doktarri qophaawaa jira barsiisaan qophaawaa jira hayyoonni keenya sirri dalagu jira jechuudha arra gartee sirni wasakaa gartee dalagaa hayyoota kana hubate wallaalaa fi wallaaltuu telefoona bitee harka kaa'ee barri gaafuudhee miidiyaa nama waraataa hunda harka galche hayyoota kana xiqqeessisiisu maatii hayyoota xiqqeessisiisu sigale tokkummaa sabaa diigu gosaan nama walitti kaasu naannoon nama ijaaru sigale kanarra bobbaasee jira maal siinjaa si caalaa si yaada hoggi dhufe amaarri jaara amaaraa fi Tigreen shaabiyaan jaaramaniiti kuushii biyya numaatu kuushitti ol guddisanii kuushii biyya bulcha jedhanii nuti seemeetik biyyarraa facaane jedhanii gayyaa jiran meeqamtaana siin jaabare dhufee bare si caalaa sabboonaa ta'e si caalaa aabaa'oo ta'e si caalaa woboo ta'e dhufaa bare eenyu ol ta'eef dhiyeessee dhufaa piippiin tunillee waa faayidaan qabdu isilleen mooyyeedhaa yootti hirkatanillee nama jalaa jiiti meeqamtaana garuu furmaanni biroon jiru isaanuma kana jabeeffanne isaanuma kana gorfachu siinja boodar piippii ta'uu waan ati beeytuun si gala filannoo ati qabdu hunda si cuccufaa jechuu karaa ati qabdu hunda yoo karaa kana gorre yoo karaa marroo kana gorre waay marroo numa harkaan qabu yoo karaa jaawar kana gorre waay jaawar maa yoo karaa taayyee kana gorre waay maal harkaa qaba ifiifuu hidha jira siinja karaa hunda si cufaa jechuu duuba furmaanni maal hoggeeti jette bakka namichuma kana wanta godhachuudha maaliif sabboonaa godhanii sitti ergansi gale leenjifamee tolfamee miidiyaaleen hundi bitamee jiraan siin jeer miidiyaan biyya alaa kun guutuun warri fannoon nu dhufa jira juu cufa keessa isaanii keessa waa dhufanii amma duraan isiniin jedhe keessattuu ispeeshaalii qaallicha shabboo miidiyaarra taa'usan sigale namni waboo diigee namni rakkina waboon qabdu guutuu saaxilee sigale rakkina keessatti ijoolleen furachuu jirtu hunda wal fixu jira walgatu jira maarre jee sanyii hunda akka galu warri goosise qaallicha sanfaa amma maal jaan sigale warri kasiisun ta'aniiti furmaanni biroon jiru maarreen nu dhufu jirti mitirkishoon nu dhufu jirti adeero Tigree fi Amaararra namni dheengadda wal fixeen jiru osoon akka teenyee laayif ilaallu seenarraa akka mililik Oromoo fixe jechuu seenarraa dhageenyetti hin dhageenye ija teenyaan laaluu turre osoon isaan dhalaa Tigreetti mismaara cabsanii laaluu turre lafarraa finna jechuu sagalee isaaniitu jira jarasantu arra ay ummanni keenya dhumuu jira ka ummata keenya fixu jiru kanummaa waliin nu fixe sunu kana shayxaana guddaa kana jee walii galu jira nuti immoo seenarraa jechuu jirra
seenaan tun tattii damtee jira tarraa irratti jira ganaa seenaa hayyoota seenaatiif dhiifna amaara bara oggii isaan nu fixan nuti ijateenyaan hin garree bara garuu jarri kun oggii ilmaan isaanii fixan manaa wajji guban ijaanaa wal arku ilaa ammaa viidiyoo jira sii taphachiisuu hin dandaasi maal siinja lidatu wajji taa'ee jaawarii maarree wajji lidatu isaa nama jeesu ragaani qabdaa yoo jetteen hin jiru shayxaanticha kana garuu isaa dhiiga namaa dhugu isaa batti urgee isaa harka hudduu duubatti hiisisee namaa hangas takka dandeettii qabu ija saba kanaa ta'e nama siyaasaa saba kanaa gartee tacaccabte tana ni wal'aana jedhanii itti amanamee gartee miidiyaaleen biyya alaa hundi dubbisan akka ijoollee xixiqqootti akkasitti hidhee bakka gaarbeeja darbisan akka filannoo sii dhiyeessaa jechuudha. Ati maaliin si sodaachisa seenaan si sodaachisa? Seenaa inni si sodaachisu san ammoo ha gadhaabu jiru aduwaa 00 jee የምኒልክ ሐውልት ጄ የማረም ይጥርቅሾ ጄ ሴና ጀረሰኒ ከጅራችሱ ጅሩ ቃልቹማ ኢኒ ሲፋርሱ ከነ ሞቱማ ኸኛ ኢልመኸኛ ከሲንጆ ከና ኢልመኸ ገሩ ከስርን ኩናንተው ጄ ልቡ ተክቲ ተነሲኸኑ ከመሮ ከን ስርን ኩናንተው ጄ ልቡ ሲኸኑ ከጃወርከን ስርን ኩን አበደን ገዳበቹን ቀቡ ዶጎጎራን ዱራኑ ደገሪ ከሲንጆ ከከታየ ከን kana gartee akka waan diinaa godheeti akka waan gartee baandaa godhee siddeeysaa jechuudha saniifuu gartee namni chipsii lama nyaata arraarra isiniin hin jedhu keessattuu diyaaspooraa warri miidiyaa irra jiru chipsii lama nyaatan ummanni asiin sabboonaa si fakkaataniiti asiin nama saba kanaa yaadu si fakkaataniiti sigale achi wan galgala wanni isaan godhan waan biro guyyaa wanni isaan miidiyaa irra sitti haasa'u waan biro an akka nama isin balaaleeffatuutiin ta'a an isin arrabsaan irra laalina takka takka faa isin hoggi waajees gartee jara amansiisuu fi akka isaan na amananii citiinatti himan godhuu fi sigale narra laalina jaa warra hojii dalagan saniifuu ummanni keenya dammayxanii eenyuutu onnirraa dhugaan saba kanaa sagalee ta'u jira miidiyaa kamtu dhugaan saba kanaa sagalee ta'u jira miidiyaa kamtu dhugaadhaan hayyuu kamtu dhugaadhaan dhugaa ummata kanaa gabbaasu jira jettanii dammaqu qabdanii miidiyaa gosa nuudhaa deessu miidiyaa maarree gosa abaluutu walgahii qabaju adeeroo kun miidiyaa keenyaa miti gosa gartee itti wal beekan malee itti waliin diigan amma duraan isin hime nuti waa'ee muuxannoo gosaa hin beeknu hin qabnu Somaalee khadiigee 0 deebise gosumma Somaalee irraa fakkeenya isii amantii takka qabdu afaan tokko qabdu aadaa tokko qabdu kabittinneeyse gosummaadha jechuudha araba wanni bittinneeyse gosumma oromoo haga ammaa durirraa qabe haga irratti wanni diinni tokkotti bu'ee cabsuu dadhabeef oromummaa isii tokkummaa isiitiif jechuudha namarra jabduu taate namarra maal taate oromummaa jecha juu kana waan jabeeffattuuf jechuudha arra gartee warri dantaa kiishee fi dantaa kursii fi malee dantaa sabaa fuuldura sabaa kanaaf haajaan qabne namicha gartee shayxaana guddaa kanaa jecha haala mijjeessaa jira jechuudha yaa obboleeyyan kiyya namni isinitti iyyuu jira namni wayii harkaa isinitti iyya dheengadda gaafaanan walleen sun xiqqoo xurii qabdii nurraa dhaabaajuu akka waan an wallee namicha sanii dura dhaabbadhutti namoota hedduun na fudhatee khasaaraa walleen sun fidde hanga amma deemu jirti khasaaraan qabsoo teenyarra walleen sun fidde haga amma deemu jirti ni dhaabdanii mi ni dhaabdan yoon dhaabne sabarraa dirqiin isin dhaabnaa kijibdu tokko haa ichi keessa taa'ee arsii arsuma qorsaa juus arsiin inni jaalatu jirtu arsiin lafarraa taragamaa jirti kaasii dhagaachi darbatu sarargeen inni jaalatu jiru shawaan inni jaalatu wallaggi inni jaalatu walloon inni jaalatu jirtu kijibaadha ergama addaa keessa jira jechuudha
saniifu ajandaa gandummaa kana kanuu darbe piipiidha dhaabaadha ajandaa tokkummaa kanuu darbe hayyoota keenya fudhadhaadha jechuudha. Kanaa booda namni gartee qaallicha shayxaana dhiiga si dhugu jiru memma waan takkaan si gaafadha bineensa si nyaatu jiru asii si ciniinu jiru bineensi tokko yoochi taa'u jiraate ay kunaana ciniinu santurra badaa jettee ciniinsa fidhiiftamu kasi ciniinu jiru kana firraa buqqifta bineensa dhiiga nu dhugu jiru kana firraa buqqisuun dirqama jechuudha. Santarii uleen ofirraa ajjeesuu dandeessa gaafa kana firraa buqqifte uleen ajjeesuu dandeessa dhagaan ajjeesuu dandeessa guuzaan baatee ajjeesuu dandeessa jechuudha. Ichi taa'u jira waan ta'eef bineensa si nyaatu jiru kana kunaas nyaatuu dhiisii jaabar santurra badaa kataa'ee silaalu jiru santurra badaadha kunaas nyaatuu dhiisii jaabar ati duu jirtaa bar sigale ati duu jirtaa bar saniifu diinni guddaan Oromoo eenyu ol shayxaanticha kana jechuudha. Oromoon tana dhibbatti ifitti himu qaba gamaa gamanallee jechuun sirriin jiru. Oromoon takkaa gosaa wal diideen beektu namicha kanaan dura. Oromoon takkaa gandaa wal diideen beektu namicha kanaan dura. Namicha kanaa barka dhufee yoo Wallagga dhaqeen ajjeefama Jimmaa fi maarreen qiyaamaa ta'a Harargee dhaqeeti rabbi Harargee Baale dhaqee afaan Baale Amaara bira dhaqeeti immoo Amaara keessa dhaabbatee tokkuma sabboonummaan Oromoo ni xiqqeessiti jee Oromoochitti hamata. Saniifu ummanni keenya goolii isaa saatuun qabu jechuudha. Goolii isaa saatuun qabu. Amma isaa wanni gartee walirra nu bobbaasanii huggii nuti wal fitu jirru kunoo mindallee idaane kunoo maarrellee goone jedhanii gabbaaniif ajandaa kana gartee waan as deemaa tana gartee hanga dandahame firraa wanta godhu. Obboleeyyan kiyya nuti ajandaan keenya harkaanu qabu nama tokkummaa keenya diina Oromummaa warra Oromummaa kilaasteraan Oromiyaa ciru jiru warra gartee gaafii Oromoo butee sigale gaafii Oromoo butee gaafiin Oromoo deebite jeenu dhaadachuu jiru warra daangaa Oromiyaa sarbisiisee daangaa Oromiyaa waboon hin eeyduu siin jaabar ifi rajjareeti warra waboo fakkaatu rajjaree warra waboo kana jibbisiisuudhaaf ummata buchisiisaa jira ummata jeesisiisaa ummata tuulaa isaa gubsiisaa jira igale ummata irraa haajaa takkan qabu duuti ummanni duukun isaaf bashannana enjoy itti godha itti taphateen shayxaana kanaatu biyya hoogganu jira jechuudha. Shayxaana kana keenya jechuun shayxaanaan keenya jaa jechuudha. Sigale saniifuu ummanni keenya gosummaa dhiiftanii tokkummaa keessan jabeeffattanii bineensa kana firraa buqqisuun sabaa sablammii dabalattanii hayyoota keenyaa waliin sossoo'uu yeroon isaa ammaa jechuudha. Itti aansuudhaan hojjettoota mootummaa hojjettoonni mootummaatis poolisoonninis warri mormu kun isiniif mormaa jira warri iyyu kun isinii jecha iyyaa jira mindaan nuti isinirraa shayxaanni nurraa muree iyyaa jirru hin jirtu yeroo dubbiin kaate qaallichi walgahii walitti isin qabee Oromoo kophatti itti haasawaan keeysan ijaan Amaara kophatti itti aan keeysan ijaan sigale walgahiin inni geggeessuu gartee ammarraa eegalii walgahuma gartee yeroo isinirraa gubuuti malee walgahii isa biratti furmaata fiddu takkallee hin jirtu jechuudha. Obboleeyyan kiyya isinis dammaqaa ummanni keenyaas laal namni xiqqoo namaatinnis namni kallattii isinii kaa hayyoonni kallattii isinii kaa kallattii sanirra deemee kabineensa isin nyaatu jiru kana firraa buqqisu isinii jechuudha. Qabsoon furmaanni isin harka jira
furmaanni sun maalitti haajama tokkummatti haajamaa jiru wal dhageeffachuutti haajamaa jiru wal kabajuutti haajamaa jiru wal jala deemuutti haajamaa jiru yoo hayyoonni keessan dhaabbaa isin hin jedhan dhaabbachuu yoo hayyoonni keessan socho'aa jiran socho'uu yoo hayyoonni keessan ajandaa kana dhaabaa isin hin jedhan dhaabuu wal kabajuu danda'u waliif abboomu walooma barbaachisaa jechuudha. Injifannoon sabaatatti hin dhuftu. Oromoon galaanaa, Oromoon maarreedha. Oromoon dheengadda gartee wal dhageeffattee wayyaanee sukuriitiin isii akkasi jabdu addunyaan guutuun si galee amata dhibbaaf biyyatan namni isaan harkaa fuudhu hin jiru jedhanii pirezidaantiin Ameerikaa katakkaachin ajjatin hundi dhaqee faarsee fi eebisee fi deebi'e. Oromoon amata afur qofa kuchiiftee. Amma bineensa kana amata torbatti qiyaamaan nu qabachuu jirti. Soo hayyoonni kallattii kaa jiran waan dhufuuf if qopheessuu yeroon isaa amma booda iyyuu abaluutu kana nu godhe abaluutu kana gaafa duraa Jaawarii sinumatti iyyaa ture gaafasiis. Dhaabni Oromoo tokko ta'a ummanni Oromoo tokko ta'a mootummaan jiguuf deemti jee gaafa wayyaaneetti sozoon isinitti iyyuu kaafaa'oo maarree paabaa'oo kallacha tokkummaa aabaa'oo shanee miitirqishoo jettanii bakka dhibba tokko damiina godhattanii osoon isin akkuma har'aa kana wal nyaattanii jijjiiramni sun dhufee bineensi kun irra ba'ee bineensi kun irra ba'ee har'aas jijjiiramni dhufu jira. Aboo bartikree tana laali amaara isaan fixe hayyoonni isaanii wajjaasoinaan okkee jedhanii dhageeffachuu jiranii. Isin hoggii hayyoonni keessan namaa wajjaase maaltu akka sheeyxaana nabi argatte isin godha. Itti isin godha. Saniifuu if qopheessa jijjiiramni ni dhufa amiini dhufa. Booda boohurra ammuma qophaawa. Warri raayyaa ittisaa keessa jirtan, warri poolisii keessa jirtan, warri barsiisummaa keessa jirtan, warri mana hakimaa keessa jirtan, qeeroon hojii dhabdanii lafa jirtan, si gala hundi keessan tokkummaadhaan maaltu deemaa jira ifirra dhageeffadha. Wal ijaaraa qophaa'a. Wanni gartee namni asirraa isiniin juutuun waan lafarra dalagamu jiru. Waan lafarra dalagamu jiru. Amma IMF itti taayee danda'a xalayaa osoo hin hidhamin dura barreessee xalayaan isaa deebii harkachuu dhageessan moo dhagee itoo forum dhageeffadhaa dhagaa. Miidiyaan Oromoo qubaa'uun qabu gosa abaluun nu himu jira gosti kanaa walgahii guyyaa kanaa qabdii jeen nu himu jira si galee miidiyaan Oromoo irraa quban qabu si waa'ee gosaa kana nu dhaadheessu jira inni. Itoo forumitti kam jee barreesse taayee. IMF maallaqa maqaallicha kana kennaa jirtu mootummaan qaallichaa jiguuf deemti gaafa mootummaan tun jiidellee namni isinii kafalu hin jiru nuti hin kafalluu jeetti barreessee. Warri IMF riifoormii geggeessu jirtu sirriitti deemu jirti garuu waraanaan balleessu jirta waraana dhaabii jedhanii jechuu eega xalaan sun dhayite. Tanaawurraa quba qabdu meeshaa. Break news isiniif break news dheengadda dabarsee itoo forum. Miidiyaan ati immoo ija xiyya gurra kiyya maarree kiyyeettu maarreetu gosa abaluu afooshaa abaluu afooshaa sheekaa butaatu har'a foon nyaachuu deeman. Bar afooshaa wanni ijaaraniif afooshaa ta'an duraan dhaabbachuufi bara. Kanas hiika baasa waan addunyaan keessa jirtu. Waan hayyoonni godhaa jiru, waan hayyoonni keenya barreessaa jiru, waan hayyoonni keenya addunyaa wajji dubbachaa jiru irraa quban qabu inni. Sigal. Garuu chiyaasutaalee maal jedhan ijaa fi gurra keetii. Ijji xiyyawa tawaan gaarii naan garre, tawaan badduu narraan garre bu'aa maal naa qabu. Gurri kiyya kawaan gaarii nan dhageeffate, kawaan badduu narraa dhageeffatee itti nan qopheessine bu'aa maal naa qabu. Amma osoo miidiyaan Oromoo tokkoon baasini itoo forum baase qaanii barruu hayyuu sanii